Gammachuu keessatti argisiisna. Guyyaa Waaqayyoo garuu warri ala jirtan warri kaanii iskiriiniidhaan ilaaluu dandeessu. Kanaaf badaa iddoodhaan mul'atina. Galanni guddaan Waaqayyoo garuu mee akka keenya Waaqayyoo walitti rukunne Waaqayyoon galateeffanna. Mee galata laachuu fi seerota Waaqayyoo kan akka Waaqayyoo ta'a.
Gonna
danda'a. Borolee nu jibbisiisuu hin danda'a. Kan Waaqayyoo garuu kanarraa adda. Har'a nu gammachiise har'a nuti ta'ee bor nu jibbisiisu. Kan isaa yeroo hundumaa haaraadha. Yeroo hundumaa haaraa nuti ta'ee nu dinqisiisa. Nu dhiba. Inni kan biraan immoo jabaadha. Waaqayyo jabaadha. Namni biyya lafaa kanarra jiraatu ati kolmeedha kanatti jedhamu jabaa. Kan jedhamuu danda'u waan tokko hojjetee yookaan yoo baay'ate waan lama fa'aa hojjetedha. Yookaan feeraa yookaan TV kanarratti seelaan waltumaa waan adda addaa hojjetanii kolmeedha jedhamuu danda'u. Waaqayyo garuu jabaa caaludha. Ameen. Maqaan isaanii kan biraan immoo abbaa bara baraadha. Abbaan namaa nama jibbuu hin danda'a. Abbaan namaa nama ganuu hin danda'a. Abbaan namaa nama irratti hamaa hojjechuu hin danda'a. Abbaan namaa nama jalaa dulloomuu hin danda'a. Abbaan namaa nama irraa du'uu hin danda'a. Abbaan keenya inni waaqarraa garuu hin dulloomu hin du'u. Ameen. Mee harka keessan mirgaa gara waaqaatti ol qabaati. Abbaan koo inni waaqarraa na jalaa hin dulloomu hin du'u jedha. Abbaan koo inni waaqarraa na jalaa hin dulloomu hin du'u. Maqaan isaanii kan biraan immoo hangafa nagaadha. Nagaarratti mo'icha qaba, nagaarratti aangoo qaba. Nagaan iddoo inni jiru hin jiraata. Kanaan dura yaadattu yeroo barsiisetti nagaa jechuun maal jechuudha jedhee waliigalteef tokkummaa walii wajjin jiraachuudha. Kanaaf iddoo inni deeme hundumaatti waliigaltee jira. Tokkummaa jira. Kanaaf har'a Waaqayyoon gidduu jira taanaan nuun nagaa qabna jechuudha. Taasisuudhaan immoo gara kakuu haaraatti gaafa dhufnu kakuu haaraa keessatti Luqaas 1:26 ni jiru waa'ee kanaa dubbata. Ergamichi Gabriel yommuu ishee arge akkas jedheen. Eenyuun gaafa argeetti? Maariyaamiin gaafa argeetti maal jedheeni? Waaqayyo gooftaan si wajjin jiroo jedheen. Kun nama rifaasisuu. Kanaan dura eessattuu waliin beekanii kaafee walii wajjin hin teenye mana barumsaatti walii wajjin hojiin hojjenne waldaatti waliin beekanii haayigarima keenya keessatti illee waliin deemne. Eessattuu waliin beekan akkatuma isaa dhufeetu Waaqayyo gooftaan si wajjin jira jedheen. Ituu ana bishaanuma kanan ta'a. Dilallaa'ee bishaan kana ta'a. Baay'ee nama rifaasisa. Amma fakkeenyaaf adurreen mana keessaa sareemtu mana keessaa seenuun jettu kuni dhuftee addeleensa Waaqayyo gooftaan si wajjin jira jedhe. Akkamuma ta'u addeleensan. Kana duwwaa miti jabbiin mana keessaa inni duruun boo jedhu kuni dhufee malkaamu Waaqayyo gooftaan si wajjin jira jedhe. Maaluma goota gaa malkaamu. Kun baay'ee waan nama sodaachisudha. Baay'ee waan nama rifaasisu dhufee akkas jedheen. Eddasiitii nagaan siif haa ta'u yaayyaana qabeette. Nagaan iddoo burqu sanaatti akka ergaatti fideefi dhufe. Nagaan sun boqonnaa ta'aafi, haragalfii ta'aafi, tasgabbii ta'aafi. Kanaaf nagaa sana iddoo burquutiif fideefi dhufe gaa. Isheen kana yommuu dhageesse kun maal jechuudha jettee yaadaan dhibbatti jirte. Kun maal jechuudha? Maaluma dhagaa? Maaltu natti dhufe harreettee waanuma tokko jechaa turte gaa. Sodaachuu ishee yeroo arge sanatti yaa Maariyaam Waaqayyo biraa ayyaana argatteeta hin sodaatin jedheen. Kana booda Waaqayyo biraa ayyaana gaafa argannu wanti nu sodaachisu tokko dhufuu hin danda'u nu bukkee. Andurna yaadadha bara ijoollummaa kootti waan sodaadhu tokko ture. Waan akka afuuraa tokko baay'ee sodaadha. Yeroo sanatti ga'anii abbaa koo dhokkodhee geemii taphadhan ture.
Inuman tabadhaa, inuman mo'aa, inuman tabadhaa, inuman mo'aa, ituman tabadhu, ituman mo'u gidduutti ekeraan asii gannatti dhufe. Ekeraan dhugaanii lafee machuu natti dhufe. Nanne iddoo bal'itu nabi achiitii immoo dhiiga keessaa deemaa natti dhufaa. Mana kutaaman keessa jirutu dhiiga natti fakkaate. Nani eegaa? Basumaa kan bara sanaaf deemu. Baay'ee iyya bukkee buuse egaa. Yeroo sanatti obbo Caalaa kan jedhaman tokko turani maal taate jedhanii na hammatanii na sosobanii maal taate na nyaachuufi jedhe. Waan sammee baay'ee nu rifaasise baay'ee nama rifaasise. Gaa eeddasiiti abbaan koo gaa naa kadhatee wanti na sodaachisu ani eeddasiiti dhoksee taphachuu dhiiseera. Taphichuma iyyuu dhiiseera jechuu dandeessu. Eeddasiiti abbaan kun naa kadhatee sodaa na bukkeen jiru gaa. Ani sodaadhamu kanaaf warri wanti si sodaachisu jiru yookaan dooktarii sun duutaa siin jedhan ta'a yookaan wayii siin jedhan ati nama taatu miti ati iddoo kanatti barbaachiftu namni siin jedhe yoo jiraate har'a ayyaanni waaqayyoo siin dhufa hin sodaatin. Ameen. Eeddasiiti kunoo inni fofta ilma sin deessa. Maqaasaa immoo Yesuus jedhi moggaase. Maariyaamee Musee ergamichaan anoo ammallee durbaa kun attamitti ta'uu danda'a? Yaada ishee keessa immoo amma wanta kan biraatu jiru. Bara sanatti durbiin heerumiin ulfooftee argamnaan dhagaadhaan rukutamanii du'u ture. Ajjeefamti turte. Yaada ishee keessa kan dhufe ishee fuuldura kan dhaabbate dhagaadhaan isa rukutamanii du'an sanatu itti dhufe egaa. Maaluma ta'a du'uu kooteetti kun attamitti ta'uu danda'a kun hin ta'u gaafettuuni hafuurri qulqulluun sirraan bu'aa humni abbaas si kolboo bedhe hafuurri qulqulluun gaafa namarra bu'u tokkollee naquu hin dandeessu mee kottu gaa humni abbaas si kolboo ba'a kana booddee waan tokko na miidhuu hin danda'u inni durbara aadaa yeroo sanatti wanti hin taane ajjeefamuun yeroo sanatti kan ture Maariyaamii bukkee ga'ee dhaabbate. Waaqayyo hafuurri qulqulluun gaafa namarra bu'u kana godha. Waan dur godhamaa ture yeroo kanatti dhaabaa jechuudha. Kanaafis mucichi sirraa dhalatu kun qulqullaa'aadhaa fi ilma abbaas jedhamee ilma waaqayyoo jedhamee waamame. Kanarratti Maariyaam ani garbittiin gooftaa kunoo asin jira akka ta'etti anafatu. Inni jedhe inni waaqayyo jedhe suni anaaf hin ta'a. Mee harka keessan gara waaqaatti ol qabaatti akkati jette anaaf haa ta'edha. Akkati jette anaaf haa ta'u. Siif ta'a gaa. Kana booddee ergamichi iddoo dhufeetti hin deebi'e. Ergamichi isheerraa adda ba'eeti Maariyaam kaatii ariifattee gara baddaatti ol baate. Baddaachuun gara oliidha. Gaafa hafuurri qulqulluun namarra bu'u gada deemuun dura fe ola deemna gaa. Hafuurri qulqulluun yeroo nurra bu'u ola deemuun ta'a malee gada deemuun hin jiru. Kaatee gara baddaatti ol baate gara mandalaa Yihudaa dhaqxe. Maaliif Yihudaa dhaqxe jettee Zakkaariyaas nama jedhamu ture luba Zakkaariyaas yeroo dheeraadhaa fi waldaa keessa mana qulqullummaa keessatti amanamummaadhaan nama hojjete ture. Kanaaf mana isaa dhaqxee haadha manaa gaafa haadha manaa isaa gaafa dubbistu Elsaabeetiin jechuudha. Elsaabeet mucaan isheen garaa keessatti baattu garaa ishee keessaatii akkuma sooraa keessaatti nyaati gaggalagalee amma immoo garaa ishee keessaatii mucaan gaggalagale. Waan haaraa ta'e hafuura qulqulluutu irra bu'e. Elsaabeet yeroo sanas isheenis ulfaafuu ture. Maariyaamis amma ergamaan irraa adda ba'e. Yeroo nagaadhaan dhageessitti garaa ishee keessaa mucaan gammachuudhaan buraa qabdi. Elsaabeet yeroo sana hafuura qulqulluudhaan guutamte qaba. Ati guutamtee sagalee ishee dhageessiftee ati dubartoota hundumaarra eebbifamtuudha. Mucaan ati garaatti baattus eebbifamaadha. Maal isheenoo ammuma ergamaa taatee adda baatee dhufte yoomichuu garaa ishee keessa mucaan galega. Ammuma isa baatee isa bara isa
asitti dubbatame sana Waaqayyo yeroo ammaa kana karaa Elsaabeetiin raawwachaa jira. Kana mucaanatti garaatti baattus eebbifamaa dheetteen. Amma garuu haati gooftaa kootii dhuftee akkana dubbiftu ulfina mana go'eessaanaaf ta'eetti. Yeroo sanatti lubii mootii bukkee taa'ee maaddii nyaachuu danda'a. Lubaaf sadarkaa guddaa laatameera mootitti aansee ogeessota taasise lubaaf sadarkaa guddaa laatameera. Garuu mucaan inni reefuu garaa keessa taa'ee mana lubaa dhaqeeyyuu gooftaadha. Ameen. Kanaaf waaqni nuun amannu kuni gooftaadha jechuudha. Akkuma sagaleen kee gurra koo keessa bu'ee mucichi gammachuudhaan garaa koo keessaa burraaqetti. Dukana. Maaliif immus garaan koo gooftaa kootii koo qubaa dheessa. Hafuurri koos Waaqayyo keessaa kootti ililchiti. Maaliif ililchiti? Maaliif akkas goota qubaa maaliif dheessiti? Waan haaraa ta'eef nama dagatamtuu lafaa kaasee mana mootiitti mana lubaatti illee haadha gooftaa godhe. Gaddeebituu kaasuun isaa nama isatu qubaa dheessuuf itti naataare. Isaaf haaras boris qubaa dheessine waan nama dinqu miti. Maaliif isaaf qubaan ta'uun irree raka. Kanaaf qubaa maaliif dheessitenne yaadaan maal jechuudha. Maaliif dheessitenne rakkatu nurra jiru. Maaliif mootiidhaaf qubaan sagadamuun itti hafe jechuudha. Egaa ammaa jalqabee dhaloonni hundinuu ayyaana qabeetti anaan jedhu. Waaqayyo inni danda'a waan guddaa naaf godhe maqaan isaa qulqulluudha. Waaqayyo inni danda'anu mee Waaqayyo maal isin godheera? Warri waan tokko isin godhe mee harka keessan natti agarsiisaa. Egaa inni waan kana isin godhe kuni maqaan isaa qulqulluudha. Baraama baraatti maqaan isaa eebbifamu. Ameen. Augustos Luqaas nama tokko amma 19tti immoo yeroo Augustos bira abboommi ba'ee tokko ture. Namoonni mootummaa Roomaa keessa kan jiraatan hundinuu akka galmaan ture. Kanaaf namni hundinuu adduma addaan gara biyyatti dhalateetti deemuu jalqabe. Yoosef kaadhima isaa wajjiniin Maariyaamii wajjiniin Yihuudaa keessa Beetlehem mandaraa Daawit ga'e. Maariyaamii wajjiniin caafamuudhaaf dhaqe galmaa'uuf dhaqu. Caafamuun kun bara sanatti yeroo jalqabaaf ture. Kanaaf yeroo caafamuudhaaf dhaqan isheen ulfaatuutte. Beetlehemitti jiranis yeroo isheen itti deessu ga'e. Iddoon argan isaan immoo eessatti deessiga. Mootiin eessatti dhalate itti yaaddu isheen. Mana mootiitti miti. Inni garuu gad deebi'ee dallaa horii keessatti isiniif dhalateera. Ameen. Inni gaddeebii kaasuu barbaada. Kanaaf warri gaddeebitanii har'a hin kaatu. Kanaaf iddoonni dhalateetti wayyaatti martee siree horii keessaa nyaatu irra ciifte. Ifa manaaf godha. Udaan keessan nyaati. Har'a fudhadheera nyaachuun keessanii na fayyada. Siree horii keessaa nyaatu irra ciibsite qaba. Mucaan sun iddoo kutti dhabeera, iddoo dhiisuus dhabeera rakkateera. Kanaaf siree horii keessaa nyaatu irra ciibsite. Nuni illee gaafa dhalan hospitaalaan siree bareedaa na ciisne miti. Inni garuu gad deebi'ee siree horii irra ciise. Tiksoonni tokko immoo dabaree tokko gaafa rabuuf tokko gaafa rabuuf tokko akkasittiin in eegu turan hoolota isaanii. Dingatuma ergamicha ammas dhufee isaan dura dhaabbate. Ergamichi gaafa dhufe ifa baay'ee guddaa jira amma iddoo kanatti. Ifa baay'ee guddaa laa ampoolii amma kana caalaa kan ifu tokko ture. Waan haaraa dhagaa isaaniifis kanarratti sodaatanii waanuma godhan dabanii wayii hojjechaa turan egaa yoo nagan yookaan Biiftu takkine isaaf sagaduudhaaf hin dhufne kooti keenya malee
I'm so glad for now.
Sabir Torke, Yabakina, Kenya Fraga Nakisani, Yabakina, Boftan, Jesus, and as a person, Lutu, Bologini, Janet. More to my